Timam waraana bilisummaa Oromoo zoonii keessa socho'u keessatti humnoota sirna bilisiginaa wajjin lola guddaa deemsisaa jiraachuun himame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Gujii baaf Gujii lixaa keessa socho'u Cibraa Odaa Doolaa Cibraa Soddom Boorom Cibraa Gumaa Baastuuloo Surroo Konyaa Cibraan Maddaal Buudaa Muddee 1922 bakkeewwan garaagaraatti waraana mootummaa bilisiginaa wajjin lola deemsisaa tureen waraana mootummaa loltoota 140 ol hojii waraanaatiin ala taasisuun injifannoo argachuu isaa maddeen naannichaa himan. Gama biroon itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaan ibsa muddee 25 bara 2021 kenneen waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan isaanii ABO shanee jedhee waamu 1500 ol bakkeewwan garaagaraatti haleellaa irratti fudhachuu isaanii himeetii jira. Seenaa Oromoo qoratee kitaabatti jiruun oolmaa uummata Oromoo biraa qabuuf akkaatuma aadaa sabichaatti Oromootti kan moggaafame Tasfaayee yookaan Gadaa Gabraab umrii ganna 53 addunyaa kanarraa boqote. Barreessaa fi gaazexeessaan gameessi Tasfaayee yookaan Gadaa Gabraab hagayya 22 bara 1960 magaalaa seena qabeetti argama hora Arsadii bakka Oromoon galata waaqaaf itti ba'u dhiyoo Odaa Nabee dachee sadan Adaam haadha hora torbanii kan taate Bishooftuu keessatti maatii isaa lammiilee Eertiraarraa dhalate. Muddee 24 bara 2020 hospitaala biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti wal'aansi taasifamaa fi otoo jiruun lubbuun darbuun isaas dhagahame. Drama soba ummata burjaajessuuf sirna bilisiginaa xaxaa ture dabballoota sirnichaa gidduutti walitti bu'iinsa uumaa akka jiru dhagahame. Draamaan sobaa fi fakkeessaa karaa Abiyyi Ahmadiin Oromiyaa irratti raawwatamaa ture dabballoota bilisiginaa damee Oromiyaa keessatti lola guddaa uumee akka jiru maddeen keenya keessoo sirnichaa OMN'f mirkaneessanii jiru. Oromoo cabsuuf tooftaa garaagaraatiin tokkummaa isaa cabsuu barbaachisa jechuun waggaa 4 guutuu shirri mooraa qabsoo Oromoo keessatti xaxamaa turuu kan yaadachiisan maddeen keenya keessoo sirnichaa kunniin shiraa fi diraamaan xaxamaa ture kun yeroo ammaa dabballoota bilisiginaa keessatti lola faayidaa fi murnaa kaasaa akka jiru barameetii jira. Ajjechaan abbootii gadaa Karrayyuu mootummaadhaan akka raawwatame qondaalli olaanaan bilisiginaa obbo Taayyee Danda'a ragaa bahanii jiru. Deetaan ministeera nagaa obbo Taayyeen ajjechaa jumlaa hooggantoota Karrayyuu 15 irratti raawwatame humnoota mootummaatiin ta'uu barreeffama karaa feesbuukii isaanii maxxansanii akeekanii jiru. Akka qondaalli bilisiginaa kun akeekanitti ajjechaan sun ajaja qondaalota Oromiyaa naannoo hanga godinaa jiraniin raawwatamu hin oolu. Tibbanaata karoon caasaa bilisiginaa Oromiyaa gidduu jiraachuu ergaawwan akeekan irra deddeebiin miidiyaa hawaasummaatiin dabarsaa kan jiru obbo Taayyeen gurmuun uummata Oromoo bulchaa jiru baattuu amala wayyaaneeti hattuu fi garee shiraati jechuun qeeqaati jira. Ajjechaa lixa Oromiyaa dabalatee guutummaa Oromiyaatti hidhattoota mootummaan bobbaasuun raawwatamaa jiru qaama karoora finxaaleyyii Amaaraa fi Piipeen sirna gadaa Oromoo fi Oromummaa balleessuuf baafatanii ittiin deemaa jiran waan ta'eef uummanni Oromoo guutuun balaaleffachuu fi ofirraa qolachuu qaba jedhan qeerroon magaalaa Adaamaa irraa yaada Oromiyaa miidiyaan neetworkiif kennan. Bineensi gaafa du'aaf ka'ee waan mala ciniinaa sirna bilisiginaatis kufaatii isaa dhiyaachuun gochoota inni dhala namaa irratti badii takkaan malee raawwachaa jiru irraa hubachuun ni danda'ama kan jedhan qeerroowwan kunniin Oromoon yeroo kamiyyuu caalaa dammaqee wal bira dhaabbachuun falmatee sirna karoora Miniilikiin socho'u xumura itti gochuu qaba jechuun dhaamanii jiru. Sirni kun qeerroo fi sabboontota Oromoo jajjaboo tokko tokkoon guuree dhabamsiisaa jiraan hireena hayyoota keenya mana hidhaa jiranis ni yaaddeesseera kan jedhan qeerroowwan kunniin hayyoota keenya ilkaan diinaatii baafachuu fi sabboontota keenya kan wareegamaa jiran gumaa isaanii baasuuf jajjabee sabaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hiriirree qabeenya yaadaa fi waan dandeenye hundaan qabsaa'uu qabna jechuun dhaamanii jiru. Oduu maddeen alaa irraa arganneen sababbii akaakuu vaayirasii haaraa Omikroonitiin Ameerikaa dabalatee biyyoonni biroo hedduun balallii xayyaaraa yeroodhaaf uguruuf dirqamanii jiru. Bara faranjoota haaraa seenaa jiru sababa gochuun biyyoota addunyaa garaagaraa irraa imaltoonni baay'achaa wayita jiran kanatti vaayirasichi ariitiin dabalaa jiraachuun wal qabatee daandiileen qilleensaa hedduun akka imala haqan dirqamsiisee jira. Keessattuu daandiiwwan qilleensaa USA haalaan miidhamutu himamaa jira. Addunyaa irratti imala haqaman 4,000 caalan keessaa tokko Afraffaan kan USA ta'uu maarsariitiin filataa jedhamu ibseetii jira. Kunis jimaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Gujii baaf Gujii lixaa keessa socho'u Cibraa Odaa Doolaa Cibraa Soddom Boorom Cibraa Gumaa Baastuuloo Surroo Konyaa Cibraan Maddaal Buudaa Muddee 1922 bakkeewwan garaagaraatti waraana mootummaa bilisiginaa wajjin lola deemsisaa tureen waraana mootummaa loltoota 140 ol hojii waraanaatiin ala taasisuun injifannoo argachuu isaa maddeen naannichaa himan. Gama biroon itti gaafatamaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaan ibsa muddee 25 bara 2021 kenneen waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan isaanii ABO shanee jedhee waamu 1500 ol bakkeewwan garaagaraatti haleellaa irratti fudhachuu isaanii himeetii jira.
Sena Oromo qorate kitaabatti jiruun oolmaa uummata Oromoo biraa qabu fakkaatu maadaa sabichaatti Oromootti kan moggaafame Tasfaayee yookaan Gadaa Gabraab umrii ganna 53 addunyaa kanarraa boqote. Barreessaa fi gaazexeessaan gameessi Tasfaayee yookaan Gadaa Gabraab hagayya 22 bara 1960 magaalaa seenaa qabeetti argama Hora Arsadii bakka Oromoon galata waaqaaf itti ba'u dhiyoo Odaa Nabee dachee sadan Adaam haadha hora torbanii kan taate Bishooftuu keessatti maatii isaa lammiilee Eertiraarraa dhalate. Muddee 24 bara 2020 hospitaala biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti wal'aansi taasifamaa fi otoo jiru lubbuun darbuun isaas dhagahame. Drama soba ummata burjaajessuuf sirna biltsiginaa xaxaa ture dabballoota sirnichaa gidduutti walitti bu'iinsa uumaa akka jiru dhagahame. Draamaan sobaa fi fakkeessaa karaa Abiyyi Ahmadiin Oromiyaa irratti raawwatamaa ture dabballoota biltsiginaa damee Oromiyaa keessatti lola guddaa uumee akka jiru maddeen keenya keessoo sirnichaa OMN'f mirkaneessaniiti jiru. Oromoo cabsuuf tooftaa garaagaraatiin tokkummaa isaa cabsuu barbaachisa jechuun waggaa 4 guutuu shirri mooraa qabsoo Oromoo keessatti xaxamaa turuu kan yaadachiisan maddeen keenya keessoo sirnichaa kunniin shiraa fi diraamaan xaxamaa ture kun yeroo ammaa dabballoota biltsiginaa keessatti lola faayidaa fi murnaa kaasaa akka jiru barameetii jira. Ajjechaan abbootii gadaa Karrayyuu mootummaadhaan akka raawwatame qondaalli olaanaan biltsiginaa obbo Taayyee Danda'a ragaa bahaniitii jiru. Deetaan ministeera nagaa obbo Taayyeen ajjechaa jumlaa hooggantoota Karrayyuu 15 irratti raawwatame humnoota mootummaatiin ta'uu barreeffama karaa feesbuukii isaanii maxxansaniin akeekaniitii jiru. Akka qondaalli biltsiginaa kun akeekanitti ajjechaan sun ajaja qondaalota Oromiyaa naannoo hanga godinaa jiraniin raawwatamu hin oolu. Tibbanaata karoon caasaa biltsiginaa Oromiyaa gidduu jiraachuu ergaawwan akeekan irra deddeebiin miidiyaa hawaasummaatiin dabarsaa kan jiru obbo Taayyeen gurmuun uummata Oromoo bulchaa jiru baattoo amala wayyaaneetii hattuu fi garee shiraati jechuun qeeqaatii jira. Ajjecha lixa Oromiyaa dabalatee guutummaa Oromiyaatti hidhattoota mootummaan bobbaasuun raawwatamaa jiru qaama karoora finxaaleyyii Amaaraa fi Piippeen sirna gadaa Oromoo fi Oromummaa balleessuuf baafatanii ittiin deemaa jiran waan ta'eef uummanni Oromoo guutuun balaaleffachuu fi ofirraa qolachuu qaba jedhan qeerroon magaalaa Adaamaa irraa yaada Oromiyaa miidiyaa neetworkiif kennan. Bineensi gaafa du'aaf ka'ee waan mara ciniinaa sirna biltsiginaatis kufaatii isaa dhiyaachuun gochoota inni dhala namaa irratti badii takkaan malee raawwachaa jiru irraa hubachuun ni danda'ama kan jedhan qeerroowwan kunniin Oromoon yeroo kamiyyuu caalaa dammaqee wal bira dhaabbachuun falmatee sirna karoora Miniilikiin socho'u xumura itti gochuu qaba jechuun dhaamaniiti jiru. Sirni kun qeerroo fi sabboontota Oromoo jajjaboo tokko tokkoon guuree dhabamsiisaa jiraam hireena hayyoota keenya mana hidhaa jiranis ni yaaddesseera kan jedhan qeerroowwan kunniin hayyoota keenya ilkaan diinaatii baafachuu fi sabboontota keenya kan wareegamaa jiran gumaa isaanii baasuuf jajjabee sabaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hiriirree qabeenya yaadaa fi waan dandeenye hundaan qabsaa'uu qabna jechuun dhaamaniiti jiru. Oduu maddeen alaa irraa arganneen sababbii akaakuu vaayirasii haaraa Oomikrooniitiin Ameerikaa dabalatee biyyoonni biroo hedduun balallii xayyaaraa yeroodhaaf uguruuf dirqamaniiti jiru. Bara faranjoota haaraa seenaa jiru sababa gochuun biyyoota addunyaa garaagaraa irraa imaltoonni baay'achaa wayita jiran kanatti vaayirasichi ariitiin dabalaa jiraachuun wal qabatee daandiileen qilleensaa hedduun akka imala haqan dirqamsiisee jira. Keessattuu daandiiwwan qilleensaa USA haalaan miidhamutu himamaa jira. Addunyaa irratti imala haqaman 4,000 caalan keessaa tokko Afraffaan kan biltsiginaa wajjin lola adeemsaa tureen waraana mootummaa loltoota 140 ol hojii waraanaatiin ala taasisuun injifannoo argachuu isaa maddeen naannichaa himan. Gama biroon itti gaafataman dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa muddee 25 bara 2021 kenneen waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan isaanii ABO shanee jedhee waamu 1,500 ol bakkeewwan garaagaraatti haleellaa irratti fudhachuu isaanii himeetii jira. Seenaa Oromoo qoratee kitaabatti jiruun oolmaa uummata Oromoo biraa qabu fakkaatu maadaa sabichaatti Oromootti kan moggaafame Tasfaayee yookaan Gadaa Gabraab umrii ganna 53 addunyaa kanarraa boqote. Barreessaa fi gaazexeessaan gameessi Tasfaayee yookaan Gadaa Gabraab hagayya 22 bara 1960 magaalaa seenaa qabeetti argama Hora Arsadii bakka Oromoon galata waaqaaf itti ba'u dhiyoo Odaa Nabee dachee sadan Adaam haadha hora torbanii kan taate Bishooftuu keessatti maatii isaa lammiilee Eertiraarraa dhalate. Muddee 24 bara 2020 hospitaala biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti wal'aansi taasifamaa fi otoo jiru lubbuun darbuun isaas dhagahame. Drama soba ummata burjaajessuuf sirna biltsiginaa xaxaa ture dabballoota sirnichaa gidduutti walitti bu'iinsa uumaa akka jiru dhagahame. Draamaan sobaa fi fakkeessaa karaa Abiyyi Ahmadiin Oromiyaa irratti raawwatamaa ture dabballoota biltsiginaa damee Oromiyaa keessatti lola guddaa uumee akka jiru maddeen keenya keessoo sirnichaa OMN'f mirkaneessaniitii jiru.
Oromoo cabsuuf tooftaa garaagaraatiin tokkummaa isaa cabsuu barbaachisa jechuun waggaa 4 guutuu shirri mooraa qabsoo Oromoo keessatti xaxamaa turuu kan yaadachiisan maddeen keenya keessoo sirnichaa kunniin shiraa fi diraamaan xaxamaa ture kun yeroo ammaa dabballoota Biltsiginnaa keessatti lola faayidaa fi murnaa kaasaa akka jiru barameetii jira. Ajjechaan abbootii gadaa Karrayyuu mootummaadhaan akka raawwatame qondaalli olaanaan Biltsiginnaa obbo Taayyee Danda'a ragaa bahanii jiru. Deetaan ministeera nagaa obbo Taayyeen ajjechaa jumlaa hooggantoota Karrayyuu 15 irratti raawwatame humnoota mootummaatiin ta'uu barreeffama karaa feesbuukii isaanii maxxansanii akeekanii jiru. Akka qondaalli Biltsiginnaa kun akeekanitti ajjechaan sun ajaja qondaalota Oromiyaa naannoo hanga godinaa jiraniin raawwatamuu hin oolu. Tibbana harta karooncaasaa Biltsiginnaa Oromiyaa gidduu jiraachuu ergaawwan akeekan irra deddeebiin miidiyaa hawaasummaatiin dabarsaa kan jiru obbo Taayyeen gurmuun uummata Oromoo bulchaa jiru baattuu amala wayyaaneeti hattuu fi garee shiraati jechuun qeeqaatii jira. Ajjechaa lixa Oromiyaa dabalatee guutummaa Oromiyaatti hidhattoota mootummaan bobbaasuun raawwatamaa jiru qaama karoora finxaaleyyii Amaaraa fi PP'n sirna gadaa Oromoo fi Oromummaa balleessuuf baafatanii ittiin deemaa jiran waan ta'eef uummanni Oromoo guutuun balaaleffachuu fi ofirraa qolachuu qaba jedhan qeerroon magaalaa Adaamaa irraa yaada Oromiyaa miidiyaa neetworkiif kennan. Bineensi gaafa du'aaf ka'ee waan mara ciniinaa sirna Biltsiginnaatis kufaatii isaa dhiyaachuun gochoota inni dhala namaa irratti badii takkaan malee raawwachaa jiru irraa hubachuun ni danda'ama kan jedhan qeerroowwan kunniin Oromoon yeroo kamiyyuu caalaa dammaqee wal bira dhaabbachuun falmatee sirna karoora Miniilikiin socho'u xumura itti gochuu qaba jechuun dhaamaniiti jiru. Sirni kun qeerroo fi sabboontota Oromoo jajjaboo tokko tokkoon guuree dhabamsiisaa jiraam hireen hayyoota keenya mana hidhaa jiranis ni yaaddesseera kan jedhan qeerroowwan kunniin hayyoota keenya ilkaan diinaatii baafachuu fi sabboontota keenya kan wareegamaa jiran gumaa isaanii baasuuf jajjabee sabaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hiriirree qabeenya yaadaa fi waan dandeenye hundaan qabsaa'uu qabna jechuun dhaamaniiti jiru. Oduu maddeen alaa irraa arganneen sababbii akaakuu vaayirasii haaraa Omikroonitiin Ameerikaa dabalatee biyyoonni biroo hedduun balallii xayyaaraa yeroodhaaf ogguruuf dirqamaniiti jiru. Bara faranjoota haaraa seenaa jiru sababa gochuun biyyoota addunyaa garaagaraa irraa imaltoonni baay'achaa wayita jiran kanatti vaayirasichi ariitiin dabalaa jiraachuun wal qabatee daandiileen qilleensaa hedduun akka imala haqan dirqamsiisee jira. Keessattuu daandiiwwan qilleensaa USA haalaan miidhamutu himamaati jira. Addunyaa irratti imala haqaman 4,000 caalan keessaa tokko afuraffaan kan USA ta'uu maarsariitiin filataa jedhamu ibseeti jira. Kunis jimaataa fi sanbata gidduutti akka ta'es beekameeti jira. Wayitaammaa balaliinsi hedduun haqamurraa kan ka'e namoonni hedduun imalaaf ba'an rakkoo hamaaf saaxilamaa jiru jedhaa gabaasni maddeen garaagaraa irraa arganne. Oduun ijoo ammaaf qabanne kana fakkaataa babal'inne isaa oduu keenya idilee keessatti argattu horaa bulaa.